well arra kan barachuudhaaf deemnu jechoota akkaan barbaachisoo ta'an kanneen social meediaalee adda addaatii fi meeshaalee elektirooniksii kanneen akka kompiitaraa keessatti dhufuudhaan nu rakkisan hiikaa isaa wallaaluudhaan kan waan baay'ee balleessaa turre arra barachuudhaaf deemnaa jechuudha. Jechi akka jalqabatti arra laaluuf deemnu confirm jedha jechuudha. confirm jennee dubbisna. Hiikaan isaa maali? Mirkaneessuu jechuudha. Mee fakkeenya wajjin haa ilaallu. Fakkeenyaaf amma isa kana kan fudhannu ta'e confirm your pin jedha asirratti. Pinii ta'e mirkaneessii jechuun jira jechuudha. Pinii duraan qabdu fiddee asitti galchitee mirkaneessuu sirra barbaadaa jechuudha. So isa kana kan fudhannu ta'e maal jedha? Are you sure for deleting reminder jedha. Asirratti reminderii yookiin immoo waan akka ati waa si yaadachiisuuf duraan set godhattee kaa'atte san haquu yeroo barbaaddu yookiin delete godhuu yoo barbaaddu dura confirmation keessi gaafataa jechuudha. Wanta kana dhugumaan haquuf deemtaa kan jedhu akka ati mirkaneessitu si gaafata. Mirkaneessii jechuudha. Yookiin immoo canceliin irraa deebi'ii jechuudha. So yoo itti fufuu barbaadde confirm gootaa, yoo irraa deebi'uu barbaadde cancel tuqxaa jechuudha. Isa kana kan fudhannu ta'e namni tokko duraan email qaba. Email isaa san yoo confirm kan godhu ta'e it is confirmed jedha. So asirratti raayitii kanatti dhaha mirkanaa'ee jira jechuudha. Jechi inni lammataa done jedha. Done jennee dubbisnaa jechuudha. Hiikaan isaa maali? Raawwate. Processni ati eegalte tokko yookiin seetaapiin ati guutaa jirtu tokko xumuramee jira jechuu si agarsiisa. Kanallee fakkeenya wajjin ilaallume. Inni kuni settingii wayii tokko guutaa turte. Fakkeenyaaf passwordis ta'ee emailas ta'ee waan guuttee yeroo raawwattu xumurarratti maal godhuu qabda? Akkasumatti dhiisuun qabdu isa done jedhu kana tuquu qabda jechuudha. San booda processni yookiin settingiin ati guutaa jirtu sun achirratti raawwatee jira jechuudha. Erga wanti sun raawwate booda xumurarratti done ka jedhu yeroo tuqxu settingiilee takka keessatti raayitii itti dhahaa yookiin immoo done jedheetuma achumaan xumuramaa jechuudha. Inni itti aanu enter jedha. Enter jennee dubbisna. Enter jechuun seenuu jechuudha. Yoo namni tokko si hularra dhaabbatu si arge seeni siin jechuudhaaf enter siin jedha. Garuu yeroo meeshaalee adda addaa keessatti yookiin meeshaalee elektirooniksii keessatti yeroo takka enter yookiin immoo social media keessatti waan akka Facebookaa fi YouTubea keessatti yookiin immoo emailas ta'uu danda'a. Enter kan jettu hiika biraa qabaati jechuudha. Enter your name, enter your email waan akkasiis mudatuu danda'a jechuudha. Mee fakkeenya kana wajjin haa ilaallu. Isa kana yoo kan ilaallu ta'e maal agarsiisa? Maqaa kee akka galchitu si gaafataa jira jechuudha. Maal jedha? Enter your name jedha asirratti. Enter your name. Please enter your name. Maqaa kee maaloo asirratti galchi jechaa jira. So enter into maali? Akka galchitu si gaafachaa jiraachuu beekuu qabdaa jechuudha. San booda okay gootaa jechuudha. Okay, inni kun immoo asirratti enter your age jedha. Umrii ta'e akka galchitu si gaafataa jechuudha. Okay, walumaa galatti enter jechuun akka social mediaatti yookiin akka afaan social media fi akka meeshaalee elektirooniksitti itti galchuu yookiin itti barreessuu jechuudha jechuudha. Akka immoo afaan haasawaa normaala yeroo biraa haasofnutti seeni yookiin seenuu jechuu tahaa jechuudha. Jechuma san fakkaatu kan biraa re-enter jedha jechuudha. Re-enter asirratti wanti itti dabalame isa re jettu tanaa qofaa jechuudha. Re-enter lammada itti galchi yookiin itti seensisii jechuudha. Hiikaan isaa lammada itti galchuu yookiin itti barreessuu jechuudha. Fakkeenya kanaan wal qabatu haa ilaallu. So isa kana kan fudhannu yoo ta'e email kee forget erga goote booddee new password akka itti galchitu yookiin password haarawaa erga itti galchite booda as gassiqee iddoo gama jalaatiin re-enter password jedha. Maal jechuudha? Password ma asii galchite kanuma isa fakkaatu deebisii itti galchii jechuu si agarsiisa jechuudha. Akka afaan Ingiliffatti re jechuun lammata jechuudha. Entering kan maree fulaallesanii re hoggaa itti daballu lammata itti galchuu jechuudha. Lammata itti galchuun wantuma waan san fakkaatu itti galchuu deebistee lammata jechuudha. Inni itti aanu cancel jennee dubbisna. Cancel jechuun irraa deebi'uu jechuudha. Wanta godhaa jirtu irraa deebi'uu.
yaada yeroo jijjiirtu san booda waan san irraa deebitaa jechuudha. Kanallee fakkeenyaaf wajjaa ilaallu. Fakkeenyaaf isa kana yoo kan fudhannu ta'e seetingii wayii guuttee xumura irratti okay fi cancel sitti fidaa jechuudha. Okay yoo kan tuqxu ta'e akkuma confirmiitii waan san akka xumuramu gootee jechuudha. Yoo cancel kan gootu ta'e immoo irraa deebitee jechuudha. Inni kun immoo verify jedha. Verify jechuun mirkaneessuu yookiin mirkaneessii jechuudha. Akkuma confirmiisanii jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana kan fudhannu ta'e verify your email jedha. Verify your email maal jechuudha? Emaila kee mirkaneessii jedha. Iddoo dukkanaawaa kanarratti emaila kee galchite verify goota. Emaila duraan qabdu tokko akka wanni sun namni sun si ta'e mirkaneessuudhaaf jechuudha. Xumura irratti erga waan san verify goote yookiin mirkaneessite booda mallattoo kana yeroo takka si agarsiisuu danda'a jechuudha. Verified Ingiliffaa keessatti ed jecha sanii dabaluun wanti sun raawwatee jira jechuudha. Waan darbe ta'uu agarsiisa yookiin past actionidha jechuudha. So verified jedha mirkanaa'ee jira jechuudha. Error jennee dubbisna. Error osoo hin taane error jennee dubbisna jechuudha. Error jechuun dogoggora jechuudha. Dogoggora yeroo takka mallattoo dogoggoraa takkaatu nu dhufa yeroo setting keessa seenne waan takka sirreessuudhaaf barbaannu jechuudha. Fakkeenya kanaan wajji haa ilaallu. Amma kompiitara keessa seentee yeroo takka mallattoo akkanaa yoo si dhufu waan san irraa dhaabbachuu qabda jechuudha. An error occurred. Dogoggorri wayii raawwatee jira jechuudha. So cancel godhuu qabda waan san irraa deebi'uu qabda jechuudha. Akka reefu ilaalletti canceliin irraa deebi'uudha. Yoo okay kan gootu ta'e wanni sun si jalaa baduu danda'a jechuudha. Kompiitarri sun wanti process naati godhaa jirtu yookiin Microsoft Word ta'uu danda'a, waan biraa ta'uu danda'a. Appiin ati irratti hojjechaa jirtu sun yookiin wanti ati raawwachaa jirtu sun si jalaa badaa jechuudha. Okay tuyte. So yeroo an error occurred kan jedhu yookiin dogoggorri raawwateera kan jedhu yookiin tahaa jira jechuu yoo si agarsiise mallattoo X kana yoo si agarsiise diimaadha wajjin cancel gootee irraa deebi'uu qabda jechuudha. Akka addunyaatti mallattoon kun mallattoo error yookiin mallattoo dogoggoraati. So mallattoo kana sagalee isaatu jira. Sagalee isaatii wajji sitti dhufa jechuudha. Error jennaa jechuudha. So walumaa galatti mallattoon kun mallattoo dogoggoraati. Waan kana yeroo isin dhufu waan san daftanii irraa deebi'uu qabdanii jechuudha. Kun immoo swipe jedha. Swipe akkuma barreeffama diimaa agartan kana kun afaan Oromootiitu akkana barraa'ee sagalee isa kanaati jechuudha. Swipe jennee dubbifnaa jechuudha. Swipe jechuun moobaayilas ta'ee meeshaalee tachii ta'an iskiriinni isaanii kan tuqaman jechuudha. Gara kallattii tokkotti haxaa'uu jechuudha. Maaliif waan san gara gaggalchuu amma fakkeenyaaf fakkiilee adda addaa yeroo fakkii tokkorraa gara fakkii biraa dabarsuu barbaannu swipe goonaa jechuudha. Yookiin bitarraa gara mirgaa, mirgarraa gara bitaa, gubbaa gara gadii ta'uu danda'a. Swipe godhuu jechuudha akkuma amma viidiyoo kanarratti agartan kana jechuudha. Inni kun immoo edit jedha. Edit osoo hin taane edit jennee dubbifna. Edit jennaa jechuudha. Edit jechuun akkuma beekamu sirreessanii barreessuu ta'uu danda'a. Viidiyoo yoo ta'e immoo sirreessanii viidiyoo san tolchanii dhiyeessuu ta'a. Sagalee yoo ta'e immoo sagalee adda addaa sirreessanii babbareechanii sirreessuu jechuudha. Edit jechuun. Jechi inni biraa off kan jedhu. Off jechuun cufuu yookiin immoo dhaamsuu jechuudha. Akkuma san oniin immoo faallaa isaati. On jennee dubbifna. Banuu yookiin immoo maal godhuudha? Ibsuu jechuudha. Jechi inni xumuraa button jedha. Button jechuun qabdoo ta'uu danda'a yookiin bantuu fi cuftuu waan tokkoo ta'uu danda'a. Yookiin immoo qabdoo shamizaa yookiin immoo qulfii shamizaa tan ittiin cufannu san ta'uu dandeessi jechuudha. Kun egaa xumura kutaa keenya kan har'aati. Hanga kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jennaa jechuudha.